Filannoon kee dhiira akkam akkamii barbaada? Gowwaa wayii kan nama ajajamu. Kayoon jedheen kan ka'u. Kan baay'ee asirratti dubbatteeti ka fokkisaa gabaabaa gurraacha jetteetti warra akkas taatan keessoodhaan dubbisaa. Kun immoo maal jedhama? Isa kana masaanuu yoo ta'e qoba qobaatee si homaa inni. Maal ustaas miira keessa nu galchuu immoo? Anillee maakiidhaan akkas walitti bubu'aa isin barbaaddadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafooni hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo show akkam naaf jirtu jiruun jireenya aafiyaan akkamiin isin jedha. Har'as viidiyoo kabraatiin isin deebi'eetan jira. Akkuma beekamu gaa chaalenjiin keenya torbee tokkotti xumuramuudhaaf torbee tokkotti galee jira jechaadha. Yaa'u chaalenjiidhaan booda aara galfannaa torbee keessaa fa'i tokko lama akkas bashee akkasiin namatti jabaata isin galee. Naaliif viidiyoon dhufe viidiyoon hojjenne na cinqa isin galee. Hojii biraarra yoon jiraadhes fiigaa dhufeetan viidiyoo hojjechuudhaaf cinqama. Maaliifuu gaa torbee tokko itti galfanneerra akkuma ta'etti torbeetti kanan xumurra hidheetan yaada. Warreen immoo gara chaanaalii kanaatti haarawaa dhuftan subscribe godhaa hin kadhatamina. Kadhatamuun barbaachisu bakka Oromoo taatan subscribe godhaa yoon ta'an immoo calam jedhaan ulaala laayik godhaa. Laayik gochuun nagatina maaliifuu gara viidiyoo. Dubara jimmaa fuudhanii coggaarraan dhukkuba buna dhuguu jechuun hin danda'amu. Yoo didde tuffii warra soddaatiif qabdu agarsiista. Dubara arsii fuutee marqaa nyaadhu anuun jaaladhu minaamin jechuun hin barbaachisu. Dirqama keenya atta baate hin jaalattu taanaan hin fuudhin. Intala warra arsii hin fuudhin. Soddaa warra soddaadhaaf tuffii kee qabdu agarsiisuudha. Mannaa marqaa kee nyaachuu wayya yookiin immoo intaletti fuudhu dhiisu si wayya. Akkasii deemnee intala warra walisoo fuutee immoo qixxaa nyaadhu warqeen jaaladhu dinnicha nyaadhu minaamin jennaan warra soddaa ari'attee mana asii gashite abbaate. Ilaaliiti intala wallaggaa fuutee immoo cuubboo nyaadhu ancootee nyaadhu jettee didde taanaan tuffii warra soddaatiif qabdu agarsiista. Silazii asibubbat okee yootti yaaddan gaariidha. Intala warra shawaa sirrii jettee akkasibboo waan adii kana nyaachuu qabdanii. Maaliif gaafa fuudhuu yaaddan waan nyaatas dhuga yaaduu qabdan jechuudha. Haa ta'u kun immoo maa inni shan eddeetti. Afran kun immoo isa maal jedhamu? Isa maal jedhamu inni akkasii immoo? Warri beektan mee koomentii irratti naa barreessaa. Ajaa'iba abboo. Jiruun kophaa ajaa'ibaa yaadaan qalbiisiiti. Fayyaan harkattu yoomuu qabbanti nuusimiiti. Kaisaa bahaa haadhaa barbaadde dhaaminiiti. Bultii halaal jaarradhu atis dafii kayiiti. Inni booniyyee gubuu haa ta'u nummoo maaliif nu gubdan akkas maaliif akkas nummoo nu gubanna isinii wajjin. Akkas yeroo jettan kun warri siingiliin miira keessa gallaamu. Maal ustaas nuun beektan maa hadiisa keessan jiru moo? Hayi jedhaa nuti taphadha warri fuutan akkas jedha. Amma ikii kootiin isin barbaaddadha. Jaalala malee abbaa manaa kootiif ijoollee lama godhadheera. Amma garuu sadhiisee jaalallee koo ijoollummaatti wajjin guddanneetti deebi'uufani. Nagaan isiniif haa ta'u. Mee dhuma viidiyoo kanarratti yaada keessan koomentii godhaa. Ergaan obboleettii tokko akka kanaa jedha. Ani abbaa manaa kootiif ijoollee lama godhadhee gara biyya Arabaa ergan dhufee waggaa 3 fixeera. Yeroon isaa wajjin jiraataa tures abbaa manaa koo kanaaf fedhii jaalalaa hin qabuuf. Isa duratti garuu jaalallee ijoollummaa irraa kaasee waliin guddadheen hin qaba. Yeroo sanaaf isaa wajjin kan adda baanee wal dhabdee xiqqoo tokko irratti ture. Yeroo ammaa kana jaalalleen koo inni duraa sun dhufee karaa onlaayiniitiin haayinaan jedhe. Isa ta'uu akkan bareen rifadheen miseejii isaa deebiseef. Jaalalleen koo kun fuudhee daa'ima tokko qaba. Duraan baay'ee waan wal jaallannuuf wal dhabuu keenyaaf lamaan keenya iyyuu baay'ee gaabbine. Amma filannoon keenya anis abbaa manaa koo hiikee innis haadha manaasaa hiikee waliin bultii ijaarrachuudha. Abbaa manaa koo jechuun abbaa ijoollee kootiif jaalala waan hin qabnee fi amma bilookii isa godheen jaalallee koo kanaa wajjin haasa'an jira. Ijoollee koof jedhee abbaa manaa koo kanaa wajjin jiraachuu fi ani abbaa manaa koo kanaaf fedhii jaalalaan qabu. Jaalallee gosa duraa kan immoo baay'ee waan isa jaalladhuuf isa dhabee jiraachuun barbaadu. Innis akkasuma naan jedha. Mee kanaaf isin hiriyoonni koo yaada keessan naaf qoodaa jetti obboleettiin kun. Inni kun du'anii lafaa kaa'uu mitiire. Ani isa kanarratti maali? Zamana kana wanti nuti nagahee hin jiru. Ajaa'iba abboo ijoollee lama haa ta'u
هذا وانجن أكبر بعدين يرون jalqaba jaalala seen social media waan seen social media dhaan wal bartanii ya social media waan seen so guzee qaamaan dhufumoo akka social media san jiru lafarratti waan biraata gidi waa lafarra jiru fi haachira jiru sun adda adda what is the generation maal jechuudha lafar achi gubbata hargite fi lafar hargite garaagarummaan akkan ikkashu umriidhaan dhiirummaan tun akkana fuula boqonnaa kudhan qaban dhiirri kun fuula boqonnaa kudhan qaba gilgaalota isaanii gizee dubbistee kana jetteetti haati dubbistee san kara boqonnaa lammaffaa siraa jijjiiran gizee boqonnaa tokkoffaa fixee jettee boqonnaa lammaffaa seenan boqonnaa lammaffaa gizee jettee sadii gizee gilgaalota isaaniitti hojii kana hojii qabatte hornaffaa geesse namni ni humna ni fixata haa hay maal boqonnaan dilleetti kan nalakoo itti kun amaluma dhiiraati amaluma dhiiraati boqonnaa iddoo kana qabaata amaluma dhiiraatiitu boqonnaa dila kana qaba fakkeenyaaf boqonnaawwan kana xiqqoo naamutti isaa amaloota dhiiraati irraa boqonnaa iddoo amma boqonnaan duraadhaa hayya hasi garsiisu waan meenni si garsiise argita haa yoo amma inni jechi gammadaa ta'ee si dhiyaate sanuma qofa arguu dandeessa habraa arguu hin dandeessu hayya habraatis yoo tasirratti janajjanu ta'e san arguu hin dandeessu maaliif habraa ta'ee si dhiyaate sanuma si garsiisa yeroo jalqaba si dhiyaatu nama biraatiin si dhiyaata nama biraatiin si dhiyaata hayya habooda agartu kanaatu jijjiirama fida so khaniin achitti harkaa ture sun na qofa malee nama biraan beeku nama biratti sinaasoo gizee qaamaan dhufu immoo hundi khaysaati jechuu dandeessa gizee biyya dhufu taantu taala hundi dhalummaan hundinuu ta'isaati jechuu dandeessa maali bakka dhalaan jiraatu turre gaafa sanaan maallatu jira khasaa ammaalachaa ture andi anti ameerikaa namni jiraatu akkamitti ammaalachaa ture achis ni ammaallatan bar hin beektu sakkasii anta kan deemne biyya ni hamma achitti ilaali kanuma asiinitu asii maallaqa keenyaan kafalanii doolaara santu xiqqisho ol kaadhanse okay sangaanyaa dhundhu gujee ol kaayyate gizee dhufe as dhalarratti battana facaas okay gaafa achi jalqaba si qofa jaalachuu ture si fakkeessaa ture laakiin immoo gaafa biyya dhufu taani santu taala taan raffitaan fakkeenyaaf mee akkamitti argiteeti waan kana namaatu siini moo namni naaf hime foo kanan jiru xiqqishoo afaan oromoon tajaajila amaareenyaan wal keessa laaqa garuu rakkoon qabu خنا جزء درر والبرو إني توبياتور أشيله في توبياتور أسي والبرة كذا أسي والبرتي إكشو تريس سامبودا خوتي كذا جزء دي مبودرة أما تاتيتاي جلك فوتو راو والبرة تي والبرة أسلوفي أيه والباك والبرتي سامبودا لوفي سامبودا ستي أو بفني سري والبرة ولي قال لي سامبودا ربك أنا جرامي أمتى خان ديبي أما سامتى تكاتشي تريتي أمتى صدفة لوفي إذا أمتى صدفة لوفي خان مو نما براتي لوفي تراكنا دياسبورو ميد في دياسبورو يا دياسبورو ميد لوفي سو بكا سايبوتا خيا بكا ورنا ديهو اتهاسو إيكلي جيلوتو مكي إتشو تريوتا خنكي خادو برتي خانت تاسو جلقبي خانت تاسو جلقبي يرو ساني مو يساني سكانن دويساني ستيما يو يسان دويسو باتانيو سلكي نساني والججرام يرو تكتا كاكا تسات استيه شات يرو سا والقدن يا نين أرقا سو أنكا أوبسينو تاكا لالاني أوبسيتي أنكا أوبسيتو تنافي سنجيلا جلغالو تيساتي جواني سنجيرف تنا بقولنا ديلا توكوك أباني بقولنا لي ساني سنجلغالو نخان جلغالوني دلالين نيتياسو خانو بسنك زي بقولنا لما فرق رفي سيدي اوكي ما تقبل لمن انا في خان إسا خان يدو جاللا جروان تيفتشو نما تقبله أملي جزيامو بقولنا لما فا خان فيتني جني جلغالو تدبري جلغالوني دلالا كان فكاتك ها هاتو ما كان يراقو فامي بايزي غوديني كو كان يراقو فامي تيم كان درباس دانودا غوديني اندوم كان كيسن داناتا filannoon kee dhiira akkam akkamii barbaadda? Gowwaa wayii kan nama ajajamu kayoon jedheen kan ka'u taayoon jedheen kan taa'u kan waan ani jedhu kushiinaa seenee nyaata godhee manatti bareeddu koo ka'ii nyaadhu jedheetiin si fidu. Yoo danda'e dhagnas ofii isaatii kan dhiqu wayii. Kan si dhungatu yeroo si dhungatu kiisinkii si godhu sitti gororu wayii. Waanuma akkasii argite anuma osoo wayii godhin jedhin ofii isaatii beekee kan naa godhu.
Sila apa mana tu beke gora mana wajah hati mana nagor injet tu ni baru gora arat tundu. Jechuun waan inni barbaade wayii jira miti sanaan alan jedhe bunama. Waanuma akkasi. Behni kita Oromo, Amara, Tigray, Gurage sablammoota keessaa kam saba kam haa ta'u? Warra Arsii kan oduu ta'anii shaggaadha Oromoo ta'e. Bifa immoo garbicha wayii kan namni na harkatti illaa. Gurraacha fungaa wayii. Gurraacha xibiluu. Fungaa bortoxxee wayii gabaabaa naa gadi oduu ta'e immoo irra caala filatamaadha. Anjii ati akkuma nama makiinaa bitatee sa'a barbaade kaasee sa'a barbaade dhaabuun kan gootu barbaade jechuudha kaa. Maal rakkate ergatti toletti hoo ka'ee isaatiin ani taa'e jedhuun taa'e. Garuu dhiirri akkaati jettuu kun argamnaan jaalala beekaa bar. Mee yoo si biraan dhabamu jedhee tanan bar namni baay'eetu si hordofa kana keechaan nama tokko dhaba. Dhiirri gurraachi fungaan jaartii qabne kan duraan hiree mokkorte wayii mucattii munaalillaa kana qabuuta warra Dubaay. Lakkoofsa tokko. Dhageessanii caarataa baatti mucaan kun amma namni fuudhuu barbaadan asliidha bilbilaa. Innis yuutuubii irratti wal fixaa turtan piraankii garaagaraa waan argeen. Inni soba ta'ee haa ta'u maaliifoo. Egaa viidiyoon irraa qabadhee dhufe kana fakkaata. Isin tolee isin bohaarsee isin gammachiisee yaada keessan koomentiirra naaf barreessuun dagatinaa haga viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oroo Show. Bye.